በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው ግን በእውነት ነው Dacheviya orma ishen yojibtu Garajabeti da malana maanittu Namni biya baye mal kanani qaba Biya sayadate yadan kambi chaba Ashama arkafune ordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraattan akkuma dura viidiyoo kaayit jechuudha wannan irraa haasa'uu barbaade yookiin immoo rakkoo jiru akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan irraa haasa'uun dhufe wanti kun haaraa miti waggaa gahee jira rakkoon beeruti keessatti haala adda addaatiin jira yaani waggaa gahee jira wanti kun turee jira ammas keessumaa fiyyuu erga koronaan dhufee immoo baay'ee abaasaa deemee jechuudha waa'ee rakkoon ilmaan keenya karaatti kufuu maal jechuudha Inna kanarra haasa'uu barbaade. Please Oromoo kan koo sagalee walii haa taanu jechuu barbaada. An jechuun dhugaa namni maal akka yeroo viidiyoo akkana kana arguu fi kiyyaan natti tolee akka barbaadetti jiraadhe akka barbaadetti nyaadhe akka barbaade yeroo barbaade rafee yeroo barbaade hojjedhe akka barbaadetti jiraadha. Garuu namni biraammoo akkati gaafa rakkata yoo miidiyaa yoo seenu waan akkana kan yoo argu dhugaa bakka maaf carraan nama kamiyyuu akka kan koo hin taane na jechisiisa jechuudha. Garuu biyya Arabaa kun kaaniif gaarii kaaniif ammoo badaa kun hin milkaa kun itti miidhamee gala kun itti lubbuu ofiyyuu dhabee gala kunoo carraadha hundumti isaayyuu jechuudha. Garuu yeroo waan akkana kan arginu please Oromoo sagalee walii haa taanu nuti Oromoo yeroo baay'ee wantoota akkana kanarra hin dubbannu baay'een keenya maaliif akka ta'e hin beeku malee yeroo darbe habashoonni jechuudha warri Amaaraa Instagramii TikTok irratti YouTube irratti miidiyaa adda addaa irratti dubbataa turan bakka jechuun baay'ee sagalee dhageessisaa turan jechuudha sababa kanaaf ijoollee sana gara 100 meeqa galchanii turan yaa namni 100 meeqa gara nama 200 ammoo maal jedhan sanii oliyyuu ta'uu danda'a sanii gadillee ta'uu danda'a garuu hammi kun sagaleen isaanii dhagaamii fi carraa argatanii ittiin galanii jiran ijoolleen beerutu keessa jechuudha. Garuu nuti Oromoon jechuudha sagalee uummata nama keenyaaf sagalee hin taanu mee rabbiif jedhaati ilaalaa suuraa kana jechuudha. Viidiyoo irraa screenshot godheetileen yeroo viidiyoo hojjedhe sin agarsiisa jedhee jechuudha. Waan garaa nama dhukkubsu jechuudha. Ilaala suuraa kana jechuudha irra isin godha. Baay'ee waan nama dhukkubsuudha jechuudha. Inna please sagalee walii haa taanu. Istiimee yeroo tokko hundumti keessan iyyuu warroonni miidiyaa qabdan warroonni YouTube guddaa qabdan jechuudha. Yeroo hunda bakka waanuma bakka siyaasaa bichaa haasa'uu dhiisaati lammii keenya karaatti kufaa jiruuf sagalee haa taanu yaa Oromoo please. yeroo hunda siyaasa haasofni maal faayidaa qaba lammiin keenya iyyuu erga dhuguma siyaasa wanni haasofnuuf Oromummaa dhafe miti erga Oromummaa dhugaa Oromummaa siquuke obboleeyyan keenya koo karaatti kufanii hafani beerutu qofa osoo hin taane Suudii keessatti nama meeqatu hidhaa keessatti dararamaa jira yeroo ammaa kana jechuudha nuti garuu guyyaa tokko waan takka dubbannee hin beeknu jechuudha. Inna please waa'ee siyaasaa eebelu akkana godhe eebelu bilisiqinnaa ta'e Kamaal Galchuu akkas jedhe Abiyyi akkas jedhe maal akkana jedhe kanuma haasofnu nuti. Bara baraan yeroo kanuma bakka garuu bakka waan haasa'uu qabnu yookiin immoo waan gochuu qabnu gochaa hin jiru waan sheer gochuu qabnu gochaa hin jiru waan viidiyoo irraa hojjechuu qabnu irraa hojjechaa hin jiru maqaa wal balleessuu ebelu birrii ebelu nyaate ebelu intala sana akkana godhe bichaa waan adeemaa jiru hin ilaallu. Kana kanatti ijoollee Habashaatu sin caala ijoolleen Habashaa baay'ee sagalee isaanii ol kaasanii miidiyaa hundarratti dubbatanii namni viidiyoo ton hojjeteen bira darbu hin jiru waan tokko yoo argan. Inna please Oromoo sagalee haa taanu ijoollee kanaaf. Naan baay'ee tokko na dhukkubsa akka nama kamiitan jechuun wanni kana durallee waa'ee ijoollee beerutu ilaa dubbadheen ture. Wanti yeroo hunda dubbadhuuf wanti yeroo hunda iyyuuf ani ofii kiyyaaf bakka gaarii jira akka barbaadezim jedhee taa'uu danda'ami ofii kiyyaa jechuun biyyi nagaa anaaf gaarii garuu namummaa waan ta'e nama waan ta'eef ofii kiyyaa mana gaarii jira ofii kiyyaa akka barbaadetti jiraachaa jira jedhee callisuu hin dandeenye jechuudha. Yaa callisuu hin dandeenye.
anis borcarraa hin beeku hundumti keenya iyyuu biyya namaa kan jirru kuni har'a mana gaarii jiraannuyyuu har'a hojii gaarii hojjetanii akka garbaanne jiraannuyyuu boru ammootu waan taanu hin beeku nus karaatti darbamne akkuma ijoollee kanaa ta'uu dandeenya ani maaliin ta'a jedhee ilaali innaa kanaafiyyuu please waan agarru waan badaa yoo arginu bira darbuu osoo hin taane irraa dubbannee sagalee uummata keenyaaf ijoollee keenyaaf karaatti kufaa jiraniif ta'uu qabna. Oromoo waanuma hundarratti iyyuu laallannee bira darbina maaliif akka ta'e hin beeku malee jechuun kan akka Oromoo garaa laafu hin jiru kan akka Oromoo namaafillee waa'u hin jiru garuu miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee ijoollee abashaatu waan adda addaa dubbata maal jedha malee nuti baanee hin dubbannu. Waan biraa dhiisaati amma daa'imni biyya keessatti dafaramaa jiran kunneen abbaa isaaniitiin kun abboleeyyan isaaniitiin maal jedhan kanarra kan baay'inaan miidiyaa adda addaa irratti dubbachaa jiru warra abashaati. Ijoollee Oromoo takkayyuu nagare kan dubbachaa jiru. Gocha suukaneessa akkana kana fagaafa arginu zim jennee bira darbinaa jechuudha nuti maaliif akka ta'e hin beeku. Just bakka siyaasama jecha jettu san qabneetuma deemna nuti bakka bara baraan jechuudha. Waan gochuu qabnu takka gochaa hin jiru. Minna waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Ani baay'ee garaa na nyaatan. Please ani yeroo viidiyoo wara boohuun barbaadu. Dhugaa isin jedhaati tasuma imimmaan kan koo qat godheetiin qaban yeroo viidiyoo waraabu kaameraa duratti boohuun jaaladhu. Sababni isaa feekii fakkaata namni yoo ana feekii natti fakkaata beetan namni kaameraa duratti hoboo. Kanaaf anilleen yeroo waa viidiyoo waraabu imimmaan koo yoo dhufe of qababa kaameraa duratti immoo ijji kiyya akka xixiqqaatti ilaala erga viidiyoo sana ilaalaa tureeti inuman boohaa garuu yoo homaa buusuu hin dandeenye maybe yoo akkatti dubbadhee namu dubbanne hundumti keenya iyyuu ijoollee kanaaf sagalee hin taana laata waan jedhudha jechuudha. Kabiraammoo jechuudha. Afuurna kuta yeroo waan miira keessa galee dubbadhu hin danda'u haasa'u dhugaa rabbeessuudha. Kabira ijoolleen beeruti jirtan warroonni mana gaarii jirtan warroonni hojii gaarii qabdan please ijoollee darbamtee karaarra jirtu birra dolaara illee walitti gurguraati tikeetti lipha jechuun yoo kana godhaa jedhuyyuu nama lama sadi yoo gargaaruu danda'e namni jechuudha. Garuu ijoollee sana hunda namni akkamitti gargaara? Ijoolleen beerutu mana keessa hojjetanillee damoonni isaanii salaa gabbu'ee jira. Yoo barbaadan jee tokkoon kennaniif yoo barbaadan jee tokkoon kennaniif haala hamaa keessa jiran ijoolleen beerutu. Dhugaa rabbi haala hamaa keessa jechuudha. Garuu kan gargaaruu qabu kan sagalee ta'uufii qabu ijoollee karaatti kufanii hafan kana jechuudha. Nuyi jechuudha nuti uummatni ijoolleen mana gaarii jirru. Yoo danda'amiyyuu gruppii ijaarree gara qarshii walitti wannaa jenni waanuma ta'e gochuu qabna ijoollee please yaani akkanuma zim jedhanii bira darbuu miti. Wanni kun waggaa ga'ee jira bana garaatti illee akkuma isin jedhe turee jira. Kanaaf please Oromoo sagalee walii haa taanu. Anta ka share laakii godhaa jedhee isin kadhadhee hin beeku. Takka ana viidiyoo waraab share laakii godhaa jedhu argitanii subscribe godhaa jedhan malee innaa viidiyoo kana garuu akka share na gootanii namni sagalee haa taanu Oromoo sagalee haa taanu. Namni YouTube guddaa qabdaffaa keessaafuyyuu dubbadhaatiin namoonni dhimmi kun ilaallatu biraan akka gahamu jechuudha. Mootummaan ijoollee kanaaf birmachuu qaba. Dhugaaf mootummaan ijoollee kanaaf birmachuu qaba. Please bara ofii qofaa yaadan keessa hin jiru. Barri kun bara waliin bakka nama rakkate bira dhaabbatanii waan qabaniin bakka ofiif osoo hin taane waliif jedhanii dhaabbatan natti fakkaata barri kun isiniin jira. Kanaaf please walaa gargaarru waliif sagalee haa taanu ijoollee kana karaatti kufanii jiranii erga karaatti kufanii turanii jiran dhugaa rabbiin iyyuu viidiyoo tokko kan TV irratti argee torbee gahee jira. Ammas fala argachaa hin jiru. Ijoolleen karaatti kufanii waan nyaatan dhabanii bakka OA hin beetanii OA biyya Arabaa karaatti O isaan wannaa jedhee kan sammuudhaan maraatee jirutu jira. Kan bakka waa baay'ee keessa galaa jirantu jira ijoolleen jechuudha. Yaada kan namni akkamitti fayyaa godhata jettanii yaadan karaatti darbame jijjiirame hojjedhee jijjiirame biyya kan kootitti harmee koo maatii koo ofis jijjiiree maatii koos jijjiira jedhee namni tokko kaayyoo wahii bakka mataatti uumee bar yeroo biyya baan waa uumnee baana miti waan sammuu keenya keessatti waan tokko jennee baana miti sana yoo hin argin akkatti karaatti akka sareetti namni darbame akkamitti fayyaa dhabuu dhiisa akkamitti maraatanii maal nama ajaa'iba dhugaa isaaniiti yoo. Inna please sagalee walii haa taanu ijoollee kana akka gargaaramanii bakka rabbiin in milkeessin isaan biyyaa baanii akka keenya hin milkoofne kanaaf ammoo isa hin milkoofne kanaaf nagaan akka biyya isaanii galan karaatti kufanii jiranii mootummaan namni imbaasiin duraan iyyuu waan takka hojjechaa hin jiru imbaasiin beerut keessumaa fi badagaraachin la imbaasiin biyya kamiitiyyuu zeeroodha
Itoophiyaa maal jedhanii afaaniin tultullaa isaanii naqan malee waan tokko lammii keenyaaf hin godhan. Ijoollee lammii keenya wanta kan gargaaran keessumaafiyyuu imbaasiin beerutti waanuma takkayyuu hin gargaaran ijoollee jechuudha. Maqaa bichaa Itoophiyaawii yeenyaa Itoophiyaawii yeroo jedhan bichaa gurraa isaanii bicha gaafa nafaan namni isaan gahu hin jiru malee jechuudha. Itoophiyaawwiin akkanaari. Itoophiyaawwiin nama karaatti kufee dhiisanii bira darbuudha. Inni waanuma hundaafiyyuu ani baay'ee tokko jechuudha. Waan haasa'u baay'eetu tureeyyuu yoo kaameraa banu dhugaa isiniin jedhaatiin na jalaa babbada. Hin bittinnaa. Ani yoon aare haasa'uu hin danda'u. Hin bittinnaa yaadni koo na jala. Sababni isaa feekii waan beektaa yeroo waan feekii tokko haasa'uu barbaadu sii dhufa. Garuu isa miira keetii tokko yoo wanna ta'e dhugaadha waan keessa keetii si guggubaa jiruuf baqa si jalaa bittinnaa haasofni yoo kaameraa banamu jechuudha. Please Oromoo sagalee walii haa taanu, ijoollee kana haa gargaarru, bira haa dhaabbannu. Baqa jechuun sheer goonee namni dhimmi kun ilaallatu biraan haa geennu. Isiniin jedha. Innaa baay'ee nama dhukkubsa dhugaa. Jechuun carraa biyyi lafaa kun kaaniif gaarii kaaniif badaa kan dararamaa jiru kan karaatti kufee hafe kanneen koo kaameraa waan arganiif waan miidiyaa irratti argineef malee kan nuti hin argin immoo kan otoo hin argin akka nuti karaatti kufee hafe meeqa akka ta'e beektanii kan jechuun suuraan hin kaa'amee viidiyoo waraabamee nuti hin argin. Innaa akkasumatti yaada. Please nuti anarras wanti kun gahuu hin danda'a jedhii yaadi. Sababni isaan hundi keenya biyya namaa jira. Borii kanaan waan ta'uun beeku jechuudha. Narra gahuu danda'a carraan jira kana. Kanaafiyyuu sagalee waliif taane ijoollee kana haala ittiin waan ta'e furmaata gochuu dandeenyu namoonni anarrallee wayyoo yaada yaaddu waan dandeessan please viidiyoo wanna akka hojjettan isiniin jala viidiyoo akka hojjettanii sagalee taataniif akka hundumti keessanuu iyyitanii iyya dabarsanii sagalee taatan ijoollee kanaaf isiniin jala kana caalaa wanniin haasa'u hin jiru. Innaa baqa nagaa naaf tura. Please share godhaa sagalee walii haa taanu sagalee taafii ijoollee kanaa. Ciao.